Diga kan konna diga lafeetootiin na lafa foon isaanii naaragaa hawwiin kookaata sokkee irraa hafuun naafafa geeyraree baalli kaayyadduus dhiqqolleettiin saalfaddu abaabootu nagoota abboo kiyyaa durgata bikka isaanii nan qaddu faraqaatoo falmataa. Daawwattoota fi hordoftoota TV Gola Seenaa yoo yaaba baaruu fayyaa olmaa bultiin isin nagayaan guddaa xiqqaan maatii waatiin gandaa ollaan iddoo jirtanitti nagaa rabbii keessa turaa dhukkuba daddabraa COVID-19 irraa of eegaa. Rabbi isinii fi uummata mara tiksee warroottan dhibee COVID-19 qabaman haa fayyisu jenna. Akkuma hordofaa turtan kutaa tokkoffaa fi lammaffaa seenaa jaarraa 15ffaa gooticha Oromoo Ahmad Ibrahim Ali Yohaanuu Ahmad Giraany arraas kutaa sadaffaa itti aanu qabannee gara keessan dhiyaannee jirra. Dargaggeessa Abdii Mahammad Daawit Yohaanuu Gumaabaas lammii waliin ta'uudhaan kuusaa galmee hambaa seenaa afoola abaabilee irraa dhaalmeeyaan dabraa dhufe dhaloota harratti ceesisuuf dhaalmeeyaan darbaa dhufe dargaggeessa Abdii Mahammad Daawit Yohaanuu Gumaabaas lammii waliin ta'uudhaan kuusaa galmee hambaa seenaa afoola abaabilee irraa dhaalmeeyaan dabraa dhufe dhaloota harratti ceesisuuf dhimmoota seenaa duudhaa afoola aadaa Oromoo barsiisuuf gaafatama seenaa jalaa ba'uun waan qoratee fi hubate gumaachuun Yohaanuu raabsuuf dhiyaate. Eegasiifuu gurra gurratti qaawuun osoo hin taane gurra qalbitti qaawuun haa dhageeffannuun dhaamsa keenya. Maarree egaa kabajamtoota hordoftoota TV Gola Seenaa dirqama osoo hin taane gaaroma keessan irraa warroottan yeroo jalqabaatiif YouTube chaanaala kana daawwataa jirtan like, share, subscribe jarasa irratti coqorsuun waraabbii yeroo yerootti gadi lakkifamu akka yeroon isin bira qaqqabu itti fufaa barumsa cimsinu irratti nu gargaaraan dhaamsa keenya. Gahee tokkoon tokkoo keenyaa bahachuuf anaa fi isaa fi isii qabdi. Subscribe tokko gochuun viidiyoo kana like 10 gochuun wal gargaaruun dinqii haa hojjennu isiniin jenna. Abdii Mahammad baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdanii. Kutaa lammaffaa keessatti waa'ee seenaa goota Ahmad Giraany jalqabnee turre irraa kutaa sadaffaa isaa jalqabaa jirra. Walumaa galatti dimshaashumatti yoo seenaa Ahmad Giraany kan ilaalu taate namni kun Oromoo ta'uu seenaa teenya addunyaa fi Oromootti mul'isuudha. Kanarratti gaaffii nan qabu akkaataa Oromoo itti ta'an ibsamee ture. Bifa akkamiin Soomaaleenis inni kun nama keenya jettee siidaa isaa haga dhaabbachuu takkaas geessee jirti. Seenaan namni kun Oromoo ta'uu ibsitu diras mara hin jirtu. Mee waan kana wal qabsiiftee maal jetta? Gaariidha. Durarratti wanni jechuu barbaadu daawwattoota keenyaaf ilmaan Oromoo bakka jiran maratti baga ayyaana Ramadaanaatiin isin gahe kabara hedduu bara bilisummaa rabbiin haa godhu bara tokkummaa bara gartee namni keenya wal bira dhaabbatee rakkoosaa haal tokkoon hiikkatu rabbiin haa godhu dhukkuba zabanaa kanaas rabbii fidee akka fititti rabbi nurraa fuudhu irraan haa tiisuun isin kabara hedduu daawwattoota keenya ilmaan Oromoo bakka jiran mara guutuu addunyaa horii jiraatan hundinuu gaariidha. Ahmad Ibrahim Ali akkuma kana dura dubbanne goota laayyuu ta'e nama jabaa murataa saba jaalatu lafa isaatti amantii isaa irratti cichu jechuudha. Isa kana himnee jirra Oromoo ta'uusaa ammoo waan takka tan gartee namni adda baafachuu beeku guddaa namni inni keenyaa jedhee ittiin dhaadatu Somaaliidha. Kaanis keenya hanuma jiru malee Ahmad Ibrahim Oromoodha. Akkuma kana dura ibsinee jirutti deebii bakka tana waan takka daddabeeyni jira. Yeroo san keessatti
egaa bara dhibbee 15ffaa bara 1927tti eega lola jalqabee Habashaadhaa wajjin waraana deddeebi'ee waraanota hunda gurmeessuu jalqabe booda lola lamadaa irratti Tewaroodhaa fi Shawaa kana hunda Baalee kana hunda loluudhaan waraanota Oromoo hunda egaa gartee gurmeessee lola lamadaa jalqabee lola lamadaa irratti bara 1528 irratti hedduu waraanaan eega lole booda osoo naannoo Amaaraa hin dhaqin waraanni harkaa faca'ee Somaalee Affaar booda deebi'anii galan jechuudha. Deebisanii as biran kun jechuudha. Akkasitti innis boodarra dhaqee warra galisanii fi kanatti ilaanga Somaaleedhaa Maqdashootti Hadidees dhukeerraa kaasee kaanis akkasitti dirqama akka namni kun qabsaa'u irratti gosa hunda yaamee akkasitti gurmeessee akkasiin nama dura haayee jechuudha. Nama isaa amma fakkeenyaaf Sultaan Haraaboo Somaalee irraa hooggana tokko jira ammaas Ahmad Gurey jedhanii Ismaa'u Ahmad Gurey Hussein Somaalii jedhanii hoogganaa waraanaati Somaalee irraa. Kana malee Ahmad Giraanii miti. Ahmad Giraanii isa kanaatu nama itti konfiis godhee nama wal dhabsiisee isaanis Ahmad Giraanii Guree ati jettu kana kaanis Ahmad Ibrahim Ali Ahmad Giraanii isaan lamaan jechuun namoonnummaa kunuu lama ta'ee yeroon ibsamu ammoo nama tokko ta'ee ibsame. Keenyatti godhatanii ibsatan silaa yeroo san keessatti Oromoon kunis keenya kaanis kasaaniiti adda baafachuu qaba. Keenya namummaa dubbatu waan hin jirre laalama kun hoogganaa waraana gosaati. Ahmad Gurey Somaalee Ahmad Gurey Hussein As-Somaalii yaani kun Imaamu Ahmad Ibrahim Aliiti. Ahmad Gurey jetti sun bitaacha jechuudha. Maqaan kun maqaa bitaacha Gurey jechuun bitaacha. Giraanii jechuunis bitaacha. Oromoon isaanii bitaacha nama jettiin beeku. Kanarraa keenya kana namni ibsu waan hin dhabamee fi imaamuma guddaa kasaanii godhatanis. Amma seenaa Ahmad Giraanii irratti maqaa bitaacha jedhuu fi seenaa faamilii maatii isaa keessatti waan wal qabatu jira jedhan. Isa kanarraa waan nu ibsutu jira. Isa kanarraa ganda isaanii amma ganda bitaachaa jedhanii hubata ganda bitaachaa jedhanii jechuudha. Ganda isaanii ganda bitaachaa jedhanii maqaa gandummaanu jechuudha. Kana deebii ammas laalama fakkeenyaaf Duulaan Baroo haadha mana isaa isiinis nama biraatti himanii maqaan musiif ibsa laalama maqaan si lama tokko Duulaan Baroo Amir Mahfuuzii kaanis Baatii Amir Mahfuuzii maqaa lama qabdi. Isiinis gootittuma akka saati jechuudha. Bareeda. Ahmad Giraanii kun akka seenaa qorattoonni seenaa kana qoratan waan guddaa murteessituun namoota lafa sanirra jiraatanii sanirra dhaabbatee seenaan kun qoratama. Fakkeenyaaf Ahmad Giraanii Oromoo jechuudhaaf namni kun nama hubata dhalate. Hubata san namoota gosatamtu afran qalloo keessaa gosatamtu qubate yoo jenne ana kun seenaa mirkanii lafa jiru jechuudha. Isa saniif namni kun Oromoo jennee sarara diimaa jedha sararree namni kun nama kan jechuu jennee bira dabruun murteessaadha jechuudha. Gama duubas deebisaa Ahmad Ibrahim Ali yookaan Ahmad Giraanii akka haadha warraa haadha ayyoo isa deesse lama qabutti haasa'u. Inni kun akkami? Bakka kanarratti dhugaadha faayidaa qaba. Anilleen waraabbii gartee yeroo duraa geessine sanarratti maqaa ayyadaatiin maqaa dhahee garuu ayyoon isaa ta'e isa dhaltee bakka san dhiifamaa daawwattoota keenyallee dhiifamaan gaafadha. Waan gartee dogoggorree sirreessaa deemna
kanaafuu kan irra beekus akka nu sirreessus ni gaafanna. Inni ayyoon isaa isa dhaltee maddiftuu waayyuu mujuu. Maddiftuu waayyuu mujuu. waayyuu mujuu. Haati Ayyadaan Ashaagidha. Bareeda. Gaafii kutaa lammaffaa keessatti karatti dhaabne kutaa lammaffaa keessatti gootichi Ahmed Giraany loojistikaa fi qophii fi mi'a waraanaa arjoomu qabeenya mana isaa keessaa fi qabeenya akkasumatti faaya boonaa haadha warraa isaa arjoomee qabsoo hortee kushatii qindeessee ijaaree keessatti qooda olaanaa gumaachee akkasuma Sultaan Abubakar cabsee aangoo to'annaa isaa jala oolchee qabsoo faffacaatee jirtu faanuu tumsa uummachuudhaan qindoominaan mootummaa kana haala faffaca'insaa fi haala hooggansa cimaa dhabuudhaan dura dhaabbachuu hin dandeenye qindeessee gurmeesse. Isa kanatti akkasitti kanatti dhaabnee amma achirraa fuunee seenaa isaa itti fufnaa jechuudha. Seenaa isaa itti fufnaa akkasitti immoo qophii waraanaa eega waraanni gartee harkaa faca'ee gara Harar deebi'ee namni naannoo isaatti deebi'ee booda inni jala deebi'eeti dirqamaan jechuudha. Amantiin teessan badaa jirti, lafti teenya saamamaa jirti, wannummaan lola dhiiftanii gadda jaataniif maaliyyee kan duraanitti lola deebisee warra dhiyees dhukkee irraa kaasee akkasitti namni hooggantoota mataa isaa filatee Soomaaleenis, Affaaris, namni keenyaas Oromoonis Walloo fi Shawaa fi Baalee fi Arsiinis hundinuu jechuudha. Akkasitti waraana gurmeessee xumura amata lama keessatti waraana humna qabu, waraana barataa jajjabii waraanaa bara 531 waraana xumure akkasitti ol deebi'ee waggaa ol deebi'ee mas duula lamasaa gaggeesseen